Haram mesin daawwachiisaa jirru kun oomisha keenya irraa waan nuti oomishnu tokko tajaajila nuti kan irraa takka kan ta'e jecha. Ani ogummaa kiyya gama elektirikaatiin manneen jireenyaa akkatti miidhagsu akkasuma hoteelota manneen adda addaa akkasuma dhaabbata garaagaraatiifis ta'e iddoo hundatti jecha sarara elektirikaa manneen keessa diriirsuudhaan miidhagina manneenii gaafnu akkanatti mul'isaa jirra. Kun immoo waan dura haasa'uuf jiru osoo hin ta'in waan hojjennee hojiidhaan argamsiisne irraa haasa'uuf jirrudha. Maaliif namni hojii isaa sana hojjetee piraaktikaalaan namatti agarsiisuu qaba malee haasa'uun osoo hin taane amma kun waan hojiidhaan isa agarsiisaa jirrudha. Inni amma argaa jirtan kun ifa kooriidaraati. Amma ifee jira. Dhaame kanneen immoo iskoolaayiitiidha. Iskoolaayiitiin kanneen iskoolaayiitii gidduuti dhaamtee jirti. Amma isii qabsiise. Kanneen iskoolaayiitiidha. Amma isii dhaamseetiin jira. Ni hin qabsiisa. Kanneen immoo ifaadha jechaa hunuun waa kunis madaamee jira. Kanaa gizee dhaame gizee qabate immoo kana fakkaataa jechaadha. Manarraa foormiin isaa kana fakkaata yeroo qabate. Gama nama girgiddaa gamanaaniitis kunoo kana fakkaata. Girgiddaa oliitis akkana jechaa yeroo ife. Akkasumas ifaa walakkaadhaa kun ifaan kun buluutoos jechaadha. Buluutoos qaba, fileeshii qaba. Yoo barbaadde fileeshii itti kaayyataa barbaadde buluutoosiin moobaayila keetirraa walitti hidhee itti dhaggeeffachuu dandeessaa jechaadha. Ifaa gosa sadii qaba. Waan mala buluutoos isaa banamee jira jechaadha. Gizee dhaame kana fakkaataa gizee dhaame foormiin isaatis jaa manarraa akka ajaa'ibaatti tola jechaadha. Kanaafuu oomishni keenyaas kana fakkaata. Namoonni mana ijaarrachaa jirtan gaa yeroo barbaaddanitti dawwaltanii bilbilaan nu argachuu dandeessanii bilbila asumaan asirra keenya akka bilbilaan nu argachuu dandeessanii akkanatti isin daleena jechaadha. Abbaan dizaayina kanaa olii nuuf fidatus akkasuma daleenaa fi akkuma dizaayina abbaan nutti fidate kun amma dizaayinumaan an baasee matuma kiyyaan jechaadha. Dizaayina abbaan akka nateetii miti amma kana kan hin dalge. Dizaayiniin sanuma hojjetee sanuma hojii kana akkanatti faffaayee isin agarsiisaa jiru isin daawwachiisaa jiru sanuma jechaadha. Walumaaf tajaajilli keenya kana fakkaata. Nu dawwaluu dandeessan tajaajila akkanaatiif nu barbaaddan taana. Ayyee waan na hojii daawwattaniif galatooma.